Waaqayyo inni nagaan simbaase nagaan biyya keessanitti maatii keessanitti nagaan sin agarsiisu jechuudha. Waaqayyo balaa tasaammoo sinaa oolchu balaa diingataa yookaan du'a diingataa yookaan ba'anii bakkeettafu Waaqayyo nama haa oolchu jechuudha. Hunduma keenya Waaqayyo haa oolchu. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi. Egaa nagaa hin daganne obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessa Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa mucaa'oon kun akkuma nama kamii jireenya koonji yookaan jireenya maatii koonji jira jetteetu biyyaa deemtee jireenya ishii fooyyeffachuu fi biyyaa deemtee jechuudha. Haa ta'u malee akka ishee yaadde ta'uufi baatu siqa. Baay'ee tokko kan isheerra gahe baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi. Egaa ijoolleen keenya gola hormaa keessa jirtan kana of eeggachuun keenya san dirqamaa jechuudha. Obboleettiin kun jechuudha yeroo ibiddi kun mana keessa bahee ishee qabatu baay'ee tokko viidiyoo ishee ilaaluun baay'ee nama jibbisiisaa jechuudha. Namatti hin tolu. Maaliif ibiddi suni manuma keessa hunda fudhateetu isheettis qabatee jechuudha. Otuma isheen iyyituu jechuudha. Bahuu hin dandeenye isheen jechuudha. Ibiddi sun mana san keessa dhuunfatee jechuudha. Mucaa'oon kun balaa gaazitiin lubbuu ishii boqotee jechuudha. Kanaaf of eeggachuun keessan dirqamaa jechuudha. Yeroo qadaadanis yeroo kamis yeroo fooliisaa bahu kamiyyuu bakka dhaqanii cheeggochuun gaazii kana cheeggochuun dirqamadha jechuudha. Yoo hin beektan illee ta'e warrootan beektanitti himuun dirqamaa jechuudha. Mucaa'oon kun akkatti lubbuun ishii darbee jechuudha. Maaliif ooluullee hin dandeenye maaliif mana san keessa ibiddi sun fudhatee jechuudha. Viidiyoo ishii yeroo ilaalamu baay'ee garaa nama nyaatti. Mana san keessa kaameraatu jira. Mana isheen hojjettu jechuudha. Yeroo isheen hojjettu hundumaa hin agarsiisaa jechuudha. Akkaataa ibiddi sun mana san keessa fudhatee isheetti illee qabatee hin argamaa jechuudha. Mul'ata jechuudha. Kaameraatu ishee argee isheetti kaameraadhaan mul'atee jechuudha. Viidiyoodhaan hojjetamee jechuudha wantichi. Kanaafi cheeggochuun yeroo qadaadamullee cheeggochuun keessan of eeggannoo gochuun dirqama warroonni nyaata hojjettanii jechuudha. Kanaaf Waaqayyo lubbuu ishii haa maaru dhugaa nama gaddisiisa. Akkaataa ibiddi sun mana san keessa fudhatee isheetti qabatee jechuudha. Otuma iyyitu. Kanaafuu lubbuun ishii darbeera sababa gaaziitiin jechuudha. Kanaaf warraftanii warroonni gola hormaa keessa jirtan immoo gaazii kana of eeggannoo godhaayuu isiniin jedha akka obbolummaa kootti. Ijoollee keenya baay'eetu biyya hormaa keessatti lubbuu isaanii dabarsaa ture jechuudha. Lubbuu isaanii sababa kanaan sababa gaaziitiin lubbuu isaanii ijoollee baay'eetu darbee jechuudha. Maaliif of eeggachuun dirqamadha. Waaqa gaditti namni kamuu of eegge malee bakka gaaziin baay'ee ulfaatadha. Dhoona jechuudha ibiddi isaa bakka lafa hundumaa fudhata jalaa ba'uullee hin danda'amu jechuudha. Namoota baay'een ani arge jechuudha. Namoota balaa akkanaatiin biyyoota garaagaraatti miidhamanii jechuudha. Waaqayyo namaa oolchu. Baanii karaatti hafuu fi du'a akkasii balaa tasaa fi balaa ibiddaa kana Waaqayyo namaa oolchuu isiniin jedha obboloota koo. Egaa baay'ee nama gaddisiisa. Namni kamiyyuu garuu lafa kanarratti namni hafu hin jiru jechuudha. Yeroo isaa eeggata malee jechuudha. Namni dhaabbatee hafu hin jiru. Garuu yeroo isaa eeggata. Lammanni immoo yeroo isaa eeggateetu namni kamiyyuu hin du'aa jechuudha. Yeroo isaatti. Kanaafuu yeroo balaa akka kanaatiin ijoolleen biyya hormaatti immoo nagaan ba'anii yeroo balaa akka kanaatiin miidhaman baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Waaqayyo balaa akkasiillee namaa oolchu. Bakka balaan akkasii yeroo maatii ofii biraa deemanii jireenya koon jijjiira jedhanii nan nyaadha jedhanii yeroo balaan akkasii nama mudatu dhugaan akka mataa kootti baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha. Kanaafuu akkuma jireenyi jiru duutis jira jechuudha. Kanaaf obboloota koo gola hormaa keessa jirtan waa'ee gaazii kanarratti of eeggannoo godhaan isiniin jedha. Yoo fooliisaallee amma fakkeenya fooliin gaazii yoo dhufe dhaqanii ilaaluu yookaan cheekii gochuun dirqama keenya isiniin jedha. Kana obboloota koo of eeggadhaan isiniin jedha. Isheen duute boqotteetti garuu maatii ishiitu qara laalaafaa jechuudha. Maaliif kan du'e silayyuu hin dhaga'u maa gochuus hin danda'u boqotee jechuudha. Maaliif balaa kamiinuu yaa ta'u malee kan du'e homaan godhu garuu harmee ishii firoota ishii hundumtuu haati ishiillee akkasuma namoonni ishee beekan illee bakka qaraa laalaafu jechuudha. Keessumaa haatiif abbaan ofii jechuun mucaa'oon keenya akkasidha yeroodhanii yeroo hundumaa yeroo fi goddanyaa ishiillee galan yeroo bakka waan tokko itti dhaga'ama. Garaan haadhaa immoo yeroomillee
raafamaadha jechuudha. Kanaafuu maatiin keenyas biyya keessatti hin rakkatu jechuudha. Kana Waaqayyo nama haa oolchu. Waaqaa gadittis immoo nuunis immoo of eeguun keessan dirqama. Inni nagaan sin baase maatii keessan biraa nagaan sin haa galchuun jedha obboloota koo. Waaqayyo immoo sin haa eegu, isinis immoo Waaqaa gaditti immoo of eeguun keessan dirqamaan siniin jedha obboloota koo. Kun naamsa obbolummaatidha. Nagaan naaf tura. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. YouTube koo immoo subscribe, like, share naaf godhaa na jajjabeessan siniin jedha.